Seera adda addaa keessatti torbeen dorgommii ogummaa kalaqaa teekinooloojii Oromiyaa mootummaa fi hawaasa bal'aa biratti xiyyeeffannoo guddaa argateera. Kaamolee waaressanii buna wal waamu ollaa firrini ciisa boraati tolchaa wal jala seenna cimee qorrini yoo baxaddoodha yattee feetu ginnaa dagalee dabsite. Afrikaan yeroo dheeraadhaaf teekinooloojii fi meeshaalee kalaqaa adda addaa biyyootuma alaarraa bitattu jechuudhaan beekamti turte. Garuu har'a biyya Itoophiyaa keessatti maaltu jijjiiramaa jira? Dargaggoonni Afrikaa hojii eeggachaa jiru moo hojii uumachaa jiru? Teekinooloojii qofa fayyadamaa jiru moo teekinooloojiis kalaquu irratti argamu? Waggoota 10 itti aanan keessatti Afrikaan gabaa addunyaatiif oomishtuu teekinooloojii ta'uu ni dandeessi laata? Deebii gaaffiiwwan kanaan wal qabatan sagantaa keenya kanaan kan isiniif dhiyaatu ta'a. Hanga xumuraatti akka nu duukaa turtan gamanuma isin affeerra. Torbee kana torbee dorgommii ogummaa kalaqaa fi teekinooloojii Oromiyaa keessatti dargaggoonni kalaqa isaanii agarsiisaa jiran mootummaa fi hawaasa bal'aa biratti abdii haaraa uumaniiru. Kalaqaawwan isaanii keessaa gariin rakkoo qonnaa furuuf, gariin tajaajila fayyaa keessatti galtee ta'uun fooyyessuuf, kaan ammoo geejjiba, koominikeeshinii fi hojii industirii keessatti ammayyummaa addaa gonfachiisuu danda'an qophaa'anii dhiyaatanii jiru. Kana jechuun Afrikaan har'a hojii qofa hin barbaaddu, furmaata uumuu jalqabdeetti jechuudha. Kanaaf Afrikaa keessatti maal akka dhalachaa jiru beekuu yoo barbaaddan, dargaggoonni keenya maal hojjechaa akka jiran arguu yoo feetan, akkasumas kalaqnii fi teekinooloojiiwwan gara fuulduratti ardii keenya keessa akka geessuu danda'an hubachuu yoo barbaaddan, sagantaa keenya kana wajjin hanga dhumaatti tura. Sagantaan kun dargaggoota ogummaa qaban jajjabeessuu qofa osoo hin taane Afrikaa keessatti humna kalaqaa dhaloota keessaa maddu ijaaruun akka danda'amu agarsiisaa jira. Agarsiisa kana irratti kalaqaawwan hedduun dhiyaatanii jiru. Isaan keessaa teekinooloojiiwwan tajaajila qonnaa ammayyeessuudhaaf qophaa'an, meeshaalee koominikeeshinii fi elektirooniksii fooyyessuun, akkasumas furmaata tajaajila geejjiba saffisiisaa keessatti hojjetaman argamaniiru. Kana malees kalaqaawwan hospitaalota, kiliinikoota keessatti tajaajila fayyaa fooyyessan, akkasumas farniicharii fi meeshaalee manaa fi biiroo biyya keessatti oomishamuu danda'an hedduun dhiyaatanii jiru. Afrikaa Press yeroo agarsiisa kana daawwatanitti abbootiin kalaqaa hedduun hojii isaanii irratti ibsa bal'aa kennanii jiru. Chaanaalii keenya subscribe, viidiyoo kanas like, share godhaa, yaada keessan koomentii keessatti nuuf barreessaa. Nu wajjin tura. Barattoonni baga nagaan dhuftan. Akkam jirtu? Keessummoonni biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa irraa dhufanii yeroo ammaa hojiiwwan kalaqaa, teekinooloojii, dorgommii ogummaa, yaada daldalaa, akshin riiserchii hunda isaa ilaaluudhaaf guyyaa har'aa keessummaan isin wajjin daawwachuudhaaf asii argamanii jiru. Barattoonni kana dura turan carraa akkanatti waan teekinooloojii biyya keessatti hojjetamu itti dhiheenyaan dhufanii muuxannoo irraa fudhachuu, yuunivarsiitii qofa keessatti ogummaan akka hin taane, kolleejjota keessa ogummaan gurguddaan akka jiru, teekinooloojiin gurguddaan wanni biyya ceesisu bal'aan akka argamu asitti dhiyeenya keessanitti cinaa keessanitti kan jiru argachuu keessaniif carraa kanaaf immoo isin irra geettanii warra isin dura barate olitti carraa kana fayyadamuu keessaniif baga gammaddan jechuu barbaada. Kanaaf inni asin argitan kunni hundi teekinooloojii kalaqatu jira. Asiin jalqabarraa kan jiru kolleejjii pooliteeknika Shaashamannee guddichuma kana jechuudha. Isarraa jalqabama maaltu hojjetamaa jira, bu'aan isaa maalidha, maashina maaliiti, rakkoo maalii furaa kan jedhu asumarraa leenjistoonni iddoo kana dhaabbatanii jiru. Isaan irraa dhaggeeffataa deemna, xiqqoo dabaree walii kennaatuma dhaggeeffataa itti fufnaa jechuudha. Sana dura ammoo obbo Teessoon Daayirektara misooma leenjifamtoota biiroo carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa ergaa gabaabaa barattoota keenya kanaafillee daawwattootaafis warra sagantaa kanarratti argamaniifis ergaa gabaabduu akka dabarsan asumaan affeeraa jechuudha. Baga nagaan dhuftanii leenjii teeknikaaf ogummaa
dhuftanii ilaaluun keessan baay'ee isin fayyada. Barattoota kutaa 9, barattoota kutaa 10, barattoota kutaa 11, barattoota kutaa 12, even barataa yuunivarsiitii ni fayyada jechuudha. Maal fayyada jennee yoo yaadnu namni tokko ogummaa tokkos miti kan qabaachuu qabu. Gosa barnootaas tokko qofaa miti barachuu qabu. Adda ogummaa hedduutu barbaachisaa jechuudha. Nama hundi keenya barnoota wayiitiin baranneerra. Garuu immoo fakkeenyuma ofirraa fudhadhu ani educational planning and management dhaan maastersii qaba. Garuu immoo adda maaltu na barbaachisaadha? IT na barbaachisaadha. Yoo kompiitara illee tajaajila hawaasa illee tajaajila waan ta'eef akkas akka ta'e hubattaniit waan asitti ilaaltanillee waan isin hin galle ogeessota kana kalaqan gaafattanii waan isaan itti fayyadaman. Humna garagaraa fayyadamaniiru baay'ee wanta kana sochoosuu fi dinaamoo garagaraa fayyadamaniiru. Humna dinaamoo sanii gaafachuu dandeettan ta'a. Kanaaf waan akkasii kanni sirriitti akka cimtan jecha yeroo daawwii keessan gaarii akka ta'u hawwa galatooma. Bosonna tutela akkam godhu attana goota dhibee yakkisaa seeqadhume fuulli tantee dhibamaa fayyisa akkam godhu attana goota dhibee yakkisaa seeqadhume. Ayyee baay'ee galatooma asumaan baga nagaa dhuftan isiniin jechaati. Maashiniin kun kan hojjetame kolleejjii poolii teeknikaa fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti jechaadha. Maqaan maashinichi maashina garbuu akkuma maasaa irraa dhufeen haamamee callaaheen finnee itti naqnee yeroo baay'ee namoonni keenya waan rakkataniif baay'ee rakkina irratti naannoonni keenya irra caalaa kan oomishu garbuu fi qamadiidha. Yeroo baay'ee garbuu maatiin keenyaan garbuu calleessanii qulqulleessanii karaa mana baaburaa fiduudhaaf baay'ee ni rakkatanii jechaadha. Isa sana asses goone isarratti hundaa'uudhaan maashina garbuu irraa qola isaa quncisee kan qulqulleessu akkasumas qola san qulqulleessee quncisee qofa hin dhiisu jechaadha. Garamitti jijjiira kan irraa qunceessan gara nyaata horiitti jijjiira kanaaf ammoo calleessee akka namni gara baaburatti geggeessatu kan godhudha jechaadha. Maashina kana bituudhaaf yoo xiqqaate alarraa kan galu qarshii guddaadha. Kun laallamee biyya keessatti hojjetame jechaadha. Isa qofaa miti. Maashinichi kwaalitiin isaa baay'ee cimaadha. Sibiilli alarraa garuu kan itti hojjetan yeroo baay'ee kan caccabu. Kun ammoo caccabnaanis maal ta'a asumatti kan sirraatuu fi asumatti kan walitti suphamu jechaadha. Akkuma ilaaltan garbuu calleessee qulqulleessee qola garbuu irraa ka'e immoo gara nyaata looniitti jijjiiraa jechaadha. Maltii parpaziidha kan inni hojjetu. Nyaata loonii har'a gabaa irraa bituudhaaf qarshii meeqa akka barbaachisu karaa biraatti ammoo ittiin calleessuudhaaf qarshii meeqa akka barbaachisu hin beekna jechaadha. Kanaaf furmaata naannoo keenya haala gaariidhaan baay'ee kan kenne jechaadha maashinichi kun. Asumaan ammoo barattootaaf yeroo baay'ee nuti barumsa kan barannu maalidha? Fakkeenyaaf pressure is equals to load over area dha kan nu laallu yookaan qabeen ammoo waan sadii waliin baay'isnee qabee arganna waan lama waliin baay'isnee meetiri iskeerii argannaa miti garuu asitti qabee argachuudhaaf wanta sadi san eessatti akka waliin makamu maal akka ta'u jechaadha. Motorri humna meeqaan akka socho'u humni ammoo garamitti akka jijjiiramu asitti arginaa jechaadha. Yeroo baay'ee makaaniksii dhabneerra jedhaa jiran warroonni hooggantoonni keenya asis dhufanii kadhatu garuu immoo makaaniksii kana namoonni maal sodaatu waan kaalkuleeshinii wanta walitti dabalamu waan walirraa hir'ifamu yeroo baay'ee barattoonni hin sodaannaa jechaadha. Asitti ammoo kan alatti sodaattu san asiin yoo murtee asiin walitti dabalte leengizii isaan akkamitti argatta dheerinni akkamitti argattaadha. Maaliifii kana kan huban warroonni industirii maashina akkanaa kan hojjetan kan jiranis maal gochaa jiru. Ani dura fiiziksiin jibbaa amma ammoo wantoota fiiziksiin hojjedha jedhee dhufanii asitti ragaa bahaa jiru jechaadha. Namoota akkanaa leenjii kennaa jirra carraa soo argattan asumaan dhuftanii akka barattan leenjii gaggabaaboonis ta'ee leenjii idileetaan kolleejjiin keenya asumaan banaa ta'u asumaan isin hubachiisa baay'ee galatooma. Waazee maashiniin kun guyyaatti garbuu kuntaala 100 hojjeta. Guyyaa tokkotti. Guyyaa minimum jechuudha. Fuulduraan kun guyyaa tokkotti garbuu kuntaala 100 hojjeta. Kanaaf garbuu calleessee nyaata horiidhaaf godha jechuudha. Kana qofaa miti malti parpasiidhaaf xeefillee dhoofsinaa giiri masaa jijjiirra jechuudha. Jenereetara moo ibsaa fayyadaman? Jenereetara fayyadamnee baadiyyaa keessa bakka ifaan hin jirre maalitti gootu? Humnaan hin godhama asirratti humnaan hin godhama.
Shamsuddin Muhammad jedhama. Ani tasatai maashinni kun aga tajaajila jammarallee turee jira. Maashinni kana bicha osoo hin taane maashina kana wajjin gara maashina 5 dalageeran. Maashina isa keessa irra maashina kuwwan waan fe'aa irratti illee xiqqoo na rakkisuuf jedheetu maashina guddaa keessa gurguddaa baay'ee warroonni kolleejjii kanneen beekuu danda'anii dhiiseetuma keessaa kana fide. Kun damootu maashina waa hedduu dalaga waa gara 4-5 asirra dalagama maashina kanarratti. Tokko eelee buddeenaa haala salphaadhaan diivaadarii gamada xixiqqoodhaan waan kaasuu dandeettu asumarra dalagame sibiila kanneen hin deeggaramee dalagamee ba'a. Eeleen buddeenaa sun fakkeenya biyya alaatii dhufama malee waan asitti dalagamu miti. Inni lammaffaan damootu ovenii kan jedhamu baatira daabboo kanneen asumarra dalagama maashinni qaxxaayin isaa dammoo ka bakka hojii kiyyaa jirutu jira. Inni sadaffaan dammoo geexaageexii gara baasaa as biratti geexaageexii gosa lamaan baasaa tokko isaan baasee lama dammoo irraa baasee isa kana galcha isa kana yoo galche geexaageexii lama baasaa sadaffaa as biraan baasaa. Maashinni kun aspiraan dinaamoo itti gaxxaman yeroo barbaade dinaamoo itti gaxxamee humna maabiraatiitiin akka fayyadamu hin godha. Kanaaf maashinni kun waliigalatti asuma ibaaxaa gaana Awaashoo kana keessatti bulchiinsa Awaashoo keessatti kan dalagame. Hanga ammaa kalaalutti jirru hojii kolleejjii pooliteeknika Shaashamanneeti akkasuma qabattu jechuudha wal duraa duubaan jira waan ta'eef itti fufi. Maqaan kee kolleejjii hojii ati dalagdu? Maqaan koo Barataa Abdushakur Hussein jedhama. Barataa kolleejjii pooliteeknika Shaashamannee dipaartimentii makaaniksiiti. Har'a immoo maashina kana jechuun kan qabannee dhufne maashinni kuni koorni piiling and sheeling maashin jedhama. Koorni piiling and sheeling maashin jechuun ammoo maashina boqqolloo quuncisuu fi butuchuu jechuudha. Kana jechuun maashinni kuni parpazii boqqolloo irratti boqqolloo dura harkaan quunca'u san ufumaa quuncisaa. Eegas ammoo ka dur baadiyyaa keessatti akkasitti mukaan dha'aa irraa baasan san illee ufumaa irraa baasa jechuudha. Maashina kana ammoo wanti adda isa godhu paartii kana qofa paartiin biyya keessa jiru paartiin hagammaa itti fayyadamaa jiran biyya keessa kan jiru paartii kana qofa paartii kana jechuun ammoo piiling paartiidha jechuudha. Piiling paartii jechuun kan sheeling paartii jechuun kan mukaa fi buunshee callaa fi buunshee isaa yookaan muka isaa san kan adda baasu jechuudha. Kan hagammaa biyya keessa jiruu fi kan gabaa irra jirullee nu ammoo akka kolleejjii keenyaatitti rakkina hawaasaa furuu qabna. Maaliif kan fiil godhullee ittiin daballee kan quuncisullee harkaan ka quunca'u san baasii harkaan quunca'u san yeroo harkaan quuncisan fixu san maaliif hin fooyyessine waan jedhu yaannee paartii kana itti daballee jechuudha. Paartiin kun ammoo piiling paartiidha ka quuncisu jechuudha. Boqqolloo mukarraa akkuma fuuneen boqqolloo gogaa keessa keenna baala isaa san irraa nu baasa jechuudha paartiin kun. Eega baasee booda baala isaa afoo saniin baasa. Inputii tokkoo fi outputii sadii qaba maashinni kun. Baala isaa afoo saniin baasa asiin jalaan gabbuusee. Baalli jalaan yoo bu'u boqqolloo fi mukni isaa ol qabateetuma gubbaa kanatti hafee as keessaan dhufa. Kun tiraansmishiniidha as keessaan dhufee gara kanaa seena. As keessa gaafa seene ammoo sheel ta'a jechuudha. Mukaa fi callaan isaa adda bahee mukni isaa yookaan buunsheen isaa sun asiin nu baha. Callaan isaa ammoo afoo kanaan nu baha jechuudha. Maashina yeroo jalqabaatiif hojjenne akka biyyaatti illee maashina hagammaa ittiin argine haarawaa kanarrallee fooyyessinee hojjechuudhaaf hojjechaa jirra kolleejjii waliin. Meeshaa dhiyeessii waan barbaachisu kolleejjiitu dhiyeessa. Nu ammoo ogummaa keenya saniif fayyadamne kanarra fooyyessinee hojjechuudhaaf yaadaa jirra. Kunillee waan haarawaa kana fakkaata. Ammallee kan laallu kolleejjii pooliiti. Kolleejjiin poolii asirratti xumurama. Sirriitti hordoftuu Maqaan kiyya Faldaa Firreessa jedhama. Keessatti nu arginu maaliif barbaadde argamte? Naa kalagoota kana. Naa kalaqni kiyya inni jalqaba paawursoorsiin kun tajaajilli inni kennu meebi soolaarii tokko barbaadu humna elektirikaa tokko malee hidhaan of chaarjii of godhaa kan sa'aatii 24 bituu jechuudha. Sa'aatii 24 kan ifuu jechuudha. Sa'aatii 24 bakka ifaan hin jirretti naannoo baadiyyaa humna anniisaa elektirikaa hin jirretti sa'aatii 24 sitti kennallee nu taasisaa. Akka ampuulititti illee waa ifnanaaf deebinee dammoo ofiisaatii chaarjii godhaa nuuf ifaa jechuudha.
እና ገባ በባይስነለ ባሱን ደንደና ጎረባ ደንደና ማል መቃይሲ ፓወር ሶርስ ጀነን ተቀሞ ስቶሌት ፓወር ሶርስ ጀነን እና በጣም ይቃበር ባደሙ ደሱ ነው ሐዋሳ ድረስ ጨራ ውጂ ጉዳዩም አንዳንድ ነው ቱናሞቱ ፓወር ባንክ ያለም እና ፓወር ባንክ እንትን ፓወር ፓታኒ እዚያ ሞቱ namni biraa አመኑራ ቤት namni biraa meeshaa tibitti kan itti fayyadamuu danda'u jechuun የራሱ ቁልፍ አለው ማለት ነው ቁልፍ ሊመታውት ይዘንዳይ ነው አምፓተርኖታ ፓወር ባንኩ ተብራት ወንተ ሰደጎት yeroo dheeraaf silkoota baay'ee sarjestu ዳንስ ፓወር ባንኪን tokko silkoota gurishan hoo tajaajilte silkii 20 ol guyyaa waan tokko baadiyaa keessatti ፓወር ባንኪ kanneen bitee silkoota naannoo humna annisaa elektirikaa hin jirretti chaarjii gochuun hin danda'a jechuudha mallaqaan እና wanta adda sotaasisu soofteeriidhaan hojjetaa fileesh kan amma gabaarraa bitee abbaan tokko itti fayyadamuu hin danda'u fileeshiin waliin baay'ee malee na chaarjiillee badeef iskoo inni hojjetamaa jechuudha carraa hojii uumuu kan danda'u jechuudha ogeessa biraatti meeshaa waan kan hojjetu adda gurguru ogeessa addaati jechuudha hojii tabaasus carraa biraa uumaa jechuudha amma kun hobu kefne in abata jechuudha kan qawto አሁን ቆሟል ስልሰካ 5 ቮልት እንደዚህ ያገኛል ማለት ነው አምቻችን ያደረገ እና ሰዓት ደራ ፓወር ይሳቀባ ኤነርጂውን ይዞ ይቆያል ረጅም ሰዓት በጣም ይቆያል አሁን ይሄ ኢንዲኬተር የቻርጅ ፐርሰንት መጠን ማሳያን የበሊ አምፓርሰንት ደርባደም ሰይረጅ ሆፍራቱ አሴን ፍራታይ ነው ኦኬ ለብቻ ኦን ካፕላይንግ kan teekun akkamitti maalirraa argatan annis wanti inni argatu maagneetota garaagaraatii fi kaappaasitoota irraa hojjetan achi keessa jiru. Egaa ofuma anniisaa sassaabaa jechuudha. Maaliif waan wayii irraa malee waan wayii hojjetuun akka hin danda'amne qabu. Garuu maaltu adda godha kana? jalqabatti ibsaan tokko kireet kan ta'u humna maagneetii keessaa waaltawaatiin filaksii uumamu gidduutti karantiin wal dhiibbaa uumuun ibsaan uumama. Amma rooteeshiniin filaksii uumamu sannuu maagneetota lamaan wal bira fayyadamuudhaan akka sirni maagneetawaa saniin humna elektirikii gara karantii jijjiiramee output ta'uu goone. Kana osoo danda'ame hamma isaa guddisnee soorsii ifaa kana gurguddaatiif ta'us hojjechuu hin dandeenya jechuudha bifa kanaan. Wanti isaa adda godhu inpuutii tokko iyyuu hin barbaadu. Itti aansee immoo fuulduraaf wanti nu pilaan goonee qabanneerru akka piroojeektiitti piroopozaal itti hojjetannee simuleeshinii hojjennee compressed air vehicle kan jedhamu ka qilleensaan konkolaataa qilleensaan deemu yeroo ammaa biyyattii kanarratti maaltu jira? Ibsaan konkolaataan ibsaadha kan dhufe waggaa 50 booda addunyaa irratti dura ture achiin dura ture waggaa 50 dura iyyuu nu biraa ammaa dhufu malee ka fuel gasoline kunis tureera future technology of the world kan jedhamu jira just theoretically barreeffamee just akka Nikolas Tesla saayintistoonni kunniin barreessanii future technology of the world jedhanii secret ta'e kaa'amee jira. Fakkeenyaaf compressed air vehicle jechuun batammaqa aayil elektiriik የሚሄድ rotation godha yeroo takka yoo itti guuttatte waggaa 10f deemuu danda'a konkolaataan sun. Gargaarsa yoo jiraate sanis hojjechuu hin danda'a. አሁን የሚቀጥለው ይሄ ኮነሞቶ ጋቶ ይላመተ መቆጣጠሪያም fakkeenyaaf gabaadhat birii kuma torba birii kuma 8 isin bitaa. Isin price afur dabaliitiin keessa maal? Amma Boni isi price keessanii hagam tilmaamaa jettan Half minimize gonaaf kaawwan irraa haafiidhaan hir'isa. እና ወንት ያደሰጎን ላይ በቃ እንትን ውስጡ ላይ የተገጠመለት ስኩፐሮች ምናምን አሉ ካለ ሰልጣነስ መካን ሆምቱ ደንደሉ ጀት ባባቴት ቢሮ ገባባ ከሰጥ gargaarsa መቆፋ ቡዳን ኡሞይቱ ካምፓኒ ዶ የሆኑ ከነመ ኦሚሹን ደንደና ነው አካኒ ጉያ አይታ ጨራ ውጁ ጉዳው ማለት ነው
olii magaalaa Shaashamannee asin leenjii jechuudha. Kanaaf gaarmentiin leenjii garuu gara bu'aalee gogaatti upgrade godhee jechuudha. Oomishaalee kanneen asuma oomisha magaaluma Shaashamannee kana keessatti kilaastara naa kennamee achi keessatti kanneen oomisha. Garuu amma akka kalaqaatti qabadhee dhufee jaakettoota kanneen gogaadhaan hojjechuuf amma boorsaawwan kunniin argitan gogaarraa hojjetame gogaa re'eeti jechuudha. Kanneen immoo namni tokko uffate alaalu kanneen hojjedhee gogaadhaan hojjedhee qaama barbaadu militariif ta'uudha. Meeshaa militarii namni tokko humna waraanaa keessa poolisiis ta'uu danda'a. Amma isa gogaadhaan hojjedhee gabaadhaaf dhiyeessuu ni danda'a. Kan immoo safara kiyyaan hojjedhee kunillee gogaadhaan hojjetamuu ni danda'ama. Kanaaf amma kana ofii kiyyaaf hojjetadhe jechuudha. Kun gogaadha. Gogaa yoo boorsaa kana hojjedhu hafteewwan irraa hafan kanneen kophee dabalatee kunniin itti hojjetamaa jechuudha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Inni biraa immoo yeroo manni barumsaa banamu ijoolleedhaaf boorsaa adda ta'ee qopheesseera jechuudha. Kun yoo konkolaataan darbu shaayin godhaa hin mul'isa jechuudha. Hantsabaraaqinaan ka duubaa dhufu yoo inni dugdatti kana baate ka duubaa san hin mul'isa. Yoo immoo inni akka gara fuulduraa kanatti uffate kanaan hin calaqqisaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen yoo cinaanis ta'e hin calaqqisaa jechuudha. Dabalataan ijoolleen mana barumsaa isaanii iddootti baratan karaa irratti osoo deemaa karaan jalaa bade eessa mucaan kun ka jedhu asirraa argachuu danda'a. Yoo manni barumsaa ga'e kan oomishee gabaadhaaf dhiyeessuu qabaadha. Kun amma gogaa qulqulluu re'eerraa hojjetame 4,000 jechuudha. 4. Kunis amma laaptooppiidhaaf hojjetama. Kunniin 3,000 jechuudha. Gogaa qulqulluurraa laaptooppiidhaaf kan ta'u bitachuu barbaadan kolleejjii keenya dhuftanii 3,000 bitachuu ni dandeessan. Kanaafuu 4,000 bitachuu ni dandeessan. Namni immoo kastamarii keenya ta'e immoo gatiin isaa rakasa goonaaf jechuudha. Kun immoo isa imalaaf ta'a jechuudha. Hojii meeshaalee baay'ee qaba. Asiin pookeettii addaa qaba. Kunis kalaquma hojjetamee caamaan adda addaa jira mana keessa uffachuu barbaadan. Kun immoo jiinsii mana keessaa jiru fakkeenyaaf kan mana keessa moofa'ee san risaayikil godhame jechuudha. Fakkeenyaaf an surree manaa qabu san gara boorsaatti jijjiiree jechuudha. Fakkeenyaaf namni surree moofaa manaa qabu fidatee haala kanaan hojjisiifatuu danda'a nu biratti jechuudha. Gatii salphaadhaan isinii hojjannaa jechuudha. Mucarraa bareeda. Abigii aadaa fi dubartii dhallee hamilee kennaa fi sirriitti jabaachuu qabdi waan ta'eef galatooma. Egaa waa'ee kolleejjii pooliteeknikaa kalaqaa teekinooloojii asitti xumurree kanatti aansuudhaan warra Nageellee Arsiiti kolleejjii Balaataa'u Nageellee Arsiiti warri Nageellee Arsii kalaqa keessan teekinooloojii keessan gabaasanii nu ibsitu jechuudha. Ayyesh warra kaan illee akka mul'atu babal'isa xiqqoo barattoonni babal'isaa fi akka fageenya irra namni jiru ilaaluu danda'a. Ayyesh taahumnu ani maqaan koo Dr. Eliyaas Galaanaan jedhama. Kolleejjii Balaataa'u Nageellee Arsii irraa dhufe. Kalaqni nu fuuldura kuni kuteedha. Afaan fayyaa beelladaa keessatti kute jechuun kun maal inni riistreeningi gochuudhaaf beellada riistreeningi goonee wantoota yaala barbaachisu haa ta'u wantoota barbaanneef meeshaa iddootti deemaa nu tajaajilu jechaadha. Jalqaba dura beelladni asirraanis seena inni kun asitti adda hin banama then duuba kanaan cheeniin jira kan ittiin cufamu as keessa seenee cufama kun chestii isaanii jala seenaa jechaadha. Kun asiin hiikamaa bobaa isaanii jalaan bahee dhufee akkasitti hidhamaa jechaadha. Erga hidhamee booda kurrooteetta. Kun akkas rooteet hoggaa ta'a deemu ol kaasaa deemaa jechaadha. Chestii isaanii ol kaasaa deema. Kana booda beellanni sun fiksii ta'ee dhaabbataa jechaadha. Fuulduraanis asirraan noosringiin qabamee mukatti ni hidhama. Then qeensa duuba irraa qoruu yaadna yoo ta'e qeensa isaa duuba sana miila isaa duuba kanaan gashineet kunin naannaa miila isaa sana ol kaasee duubatti akkas godhaa jechaadha. Kana booda wantoota miila isaa keessa fi qeensa isaa keessa jiran san baafnee akkasumallee qeensa irraa qoruu hin dandeenya.
Kana qofa miti AI kennuudhaaf artificial insemination sanyii kormaa mala ammayyaatiin xiqqaalomsuuf horii sun as keessa galee erga restrain ta'ee booda asuma keessaas kennamuu hin danda'ama. Dabalataan illee sarjeroota sassalphoo ta'an ijas ta'uu danda'a. Ijji sababa kaanseriitiin yoo badate sababa tiraawumaatiin yookaan beellanni biraa waraana yoo badate ija sana sarjerii gochuuf as keessa gashinee itti fayyadamuu dandeenya. Gaanfi cabee tortoree madaan sammuu isaatti gaddeemaa yoo ta'e sanallee irraa muruuf meeshaan kun iddoo iddootti sosso'ee ristreeningiidhaaf hin tajaajila jecha. Kanaaf itti yaaddamee beellanni osoo miidhamin ogeessillee osoo humna baay'een baasin bifa salphaadhaan akka yaalu. Inni asitti mul'atu kun immoo miila fuulduraarra yoo hin qorrate asirra jilbiifachiifne gaafa asirra jilbiifatu beellanni sun piriijerii isaa asirra ta'a hin miidhamu qeessa isaa fuulduraallee salphaatti bira geenye irraa qoruu hin dandeenya jechaadha. Qeessa qoruun immoo maaliif barbaachisa yeroo baay'ee horii aannanii mana keessa waan waliin miilli isaanii dhedheerata. Mana keessa waan waliin miilli dhedheerata sun yoo irraa qorame aannan gaarii piroodakshinii gaariillee nuuf kennuu danda'u jechaadha. Garanatti yoo dhufne immoo kunillee waanuma heelzii hojii wal qabatudha. Kun maaltiparpas barmaan appaaraatu jedhama. Armaan dura kan ture siingilii tokkitti ture. Siingilii tokkitti ture beellada tokkorraa saampelii finnee hojjechuuf guyyaa tokkoof saampelii tokko finnee ishii siingilii sana eegaa turre. Amma garuu teekinooloojiin kun al tokkotti saampelii yookaan naamunaa horii garaagaraa afurirraa finnee yeroo tokkotti kan horii afurii hojjechuu hin dandeenya jechaadha. Maal goona feekaal saampelii yookaan faltii sana finnee as keenyee asirraa ligeetteera cufamee jira. Asitti saampelichi waan keessatti gad darbu kaa'ameera. Erga sa'aatii 24 bulee booda kana saagnee asitti gad darbu sana fuunee maakirooskooppii jala keenye paarasaayitii yookaan immoo kan dhukkuba laang wormi kan jedhamu jira dhukkuba sombaa wal qabateeru. Isa sana laarvaa san fuunee maakirooskooppii jalatti adda baasnee jechaadha. Kun kan inni fayyadu yeroo tokkotti waan garaagaraa waan shan. Oonilii animaa heelzii bichaa miti. Warreen kiroop piroodakshinii jedhamu yookaan immoo oomisha midhaanii keessa jiran biyyee keessa paarasaayitiin neematoodaa jedhamu akka biqiloonni guddanne godhan illee jiru. Isaan sanallee naamuda biyyee fidanii as keessa biyyee iddoo garaagaraatti dhufisan akkuma kana godhanii erga overnightii bulee booda saampelicha fuudhanii maakirooskooppii jalatti gosa paarasaayitii biyyee keessa jiru biqilaan akka bakkeetti hin guddanne kan godhu hundee isaa kan nyaatu. Erganni margeemmoo akka inni ol hin guddanne kan godhu sana adda baasanii dafanii lafa sanaaf antii paarasaayitii barbaachisu kennanii fi dinnichas kaarotas haa ta'u wantoota akkasii akka gaariitiin oomishachuuf hin gargaara. Kanaafuu walumaa galatti maqaan isaa moodifaayi maltiipurpose barmaan appaaraatus jennee jechaadha. Kana sitti ibsamiti. Isa kana nama ibsu jira. Isa kana. Bona. Okay, kan sadafas qabu. Eshi, maqaan koo Boonaa Bukuraa jedhama. Teekinooloojiin kun akkuma beekamu namni mana xixiqqaa keessa galu caammaa isaa kophee isaa jechuudha. Kophee isaa bakka garaagaraatti kaa'achuun irraa eegamu. Maaliif kopheen seera isaatiin akkaataa itti kaa'atamuutiin yaadamee kan hojjetamedha. Keessattuu namoota manneen kiraa galaniif bakka akka qusatuutiif yaadamee kan ijaaramedha. Salphumatti ammas keessatti kophee daa'immanii kan itti aanu sadarkaa akkaataa kophee guddina kophee miila kophee sanaatiin kan laallamee hojjetamedha. Inni kunis isumadha jechuudha. Baay'ina kophee yoo qabaatan as keessatti kan isaan fayyaduuf keessattuu warra mana kiraa qabuu fi kan fayyadudha. Inni kun ammoo waan kophee wajjin wal duukaa deemuu danda'u wantoota akka kaalsii miicamee erga miicameen boodatti asirratti kan daraddatan jechuudha kan kaawwatan. Parpazii biraatiif hin oolu jechuudha kun kan kophee wajjin deemu qofaatu as keessa gala jechuudha. Uffanni biraa keessa kan hin taa'u. Kanaaf isa kanaaf tajaajila jechuudha kun tajaajila. Warra nageelle asitiin galatoomaa jennaa. Taansuudhaan kolleejjii pooliteeknikaa Asaasaa laalla. Mee duumessi qaanama kana baay'een keessan akka argitan jechuudha. Mee hanga ammaatti sadarkaa federaalaatti badhaasa meeqas akka argate yeroo meeqas akka dorgomee achi as immoo kalaqa meeqa akka hojjetaa jiru ofumaa of barsiisa. Asaasa irraa dhufee qaama miidhamaadha. Qaama miidhamaa ta'uun immoo sammuu miidhamaa ta'uu miti. Isumarraa dhageenyaa jechuudha. Namni nan beekne hin jira se'u bartuu na beekanaaf fakkaata. Maqaan kiyya Kamaal Abdurrahmaan aanaa Gadab Asaasaa irraa dhufe kolleejjii pooliteeknikaa Asaasaati. Qaamaan miidhamuu sammuu miidhamuu miti. Yeroo jalqabaatiif rakkuma kiyya irraa ka'ee manuwaalee wiilcharii hojjetaa.
isii hojjetadhee gaaf kaan ana akkasuma deddeemu barsiisaan ko ofiin nawaamee akka dorgommii seenu barsiisaan diinii kolleejjii kennaa ofiin nawaamanii akka dorgommii seenu na godhan dorgommee federaala irratti birrii 260 argadhe achi deebi'ee baajaajii motorsaayikiliidhaan hojjedhe isinillee Adaamatti dorgomee Oromiyaa irratti taabileetii badhaasa argadhe amma kunoo achirraa ka'uudhaan electric wheelcharii kana hojjetadha. Electric wheelchariin kun humna hin gaafatu, beenziila hin gaafatu, kiiloomeetira 30 deema. Sa'aatii 4 chaarjaa kiiloomeetira 30 deema. Guyyaa 2 ittiin deemaa jechaan. Kana oomishee asitti argame galatooma waan. Amilee kennaa fi Kamaal. Egaa asirraa wanni barattan maaliin? Qaama miidhamuun sammuu miidhamuu miti. Sammuun jiraannaan wanni hin hojjetamne hin jiru jechuudha. Kanaaf akkasitti fudhatu Kamaaliin galatoomi jennaa. Atis gabaabsitee itti fufta. Hasaasuma ilaalu jirra jechuudha. Ashiba kana kan dhuftan an leenjisaa Antanam Sikir jedhama. Kan an teknoolojii qopheesse manual and operated animal feed sagalee leenjisaa kenna. Kanaafuu inni kun maashina teknoolojii kan maanuwaaliidhaan hojjetu harkaan nyaata horii kan walitti makuudha jechuudha. Galabaa waan nyaata horii barbaachisu as keessatti naqneet maanuwaaliidhaan dalaguudha jechuudha. Maanuwaaliidhaan dalagaa inni kun irra caalaan warroota baadiyyaa irratti warra horii horsiisaniif kan fayyaduudha jechuudha. Kan maashiniidhaan hojjetamuu hin jira. Inni sun ammaaf kan dalagame kan maanuwaaliidhaan warroota baadiyyaa dhaaf barbaachisuudha jechuudha. Nyaata horii waliin makaa asii maanuwaaliidhaan daqiiqaa 5 hin guunne keessatti waliin makeeti kan asin dura harkaan kan waliin mix goonu isa san maaliidhaan nu jijjiirree gara maanuwaaliitiin akka mixi godhuuf jijjiirree jechuudha. Daqiiqaa kan keessa achi booda maal goona daqiiqaa erga mix goonee booda asiidhaan nama achi booda drop down goona jechuudha. Asumaan hin dhufne jechuudha. Kanaaf cheese teknooloojiidha jechuudha. Inni kunillee Ayya, galatoomi. Kun keetti? Kiyya dargaggoo Abdulqaadir Hussein jedhama. Maqaan kiyya dargaggoo Abdulqaadir Hussein jedhama. Akka kolleejjii Balataa Ododoodhaatitti jechuudha. Kalaqa addaatii fi kalaqa teknooloojii qabnee dhufne. Isa kanarraa kaawwani haalli geejjibaa asirraa gamana yoo dhufne inni kun tiraansfoormariidha. Tiraansfoormarii kan elektirikii jechuudha. Tiraansfoormariin akka biyya keenyaatti hanga ammaatti biyya kana keessa waan oomishame natti fakkaatu. Hanga an argetti jechuudha. Jiraachuu danda'a. Garuu tiraansfoormariin kun mana keessatti hanga ammaatti tiraansfoormarii xiqqaa mana keessatti oomishamee namni hawaasa bal'aadha qabuu hin dandeenye ka karaa irra jirullee inni kun maal fura kallattimaan rakkicha wanta sanii karaa irra haga mana keessaa seenee furuu danda'a. Maal godha tiraansfoormariin kun humna du'aa kamiinuu jechuudha. Akkuma tiraansfoormarii kamiyyuu ol kaasee rakkoo ifaa mana keessaatti wal qabatu kamiinuu furuu danda'a. Isa kana qofaa miti tiraansfoormarii gosoota garaagaraatiin sadarkaa isaatiin hojjenneerra. Inni kuni jiddu galeessa. Lammaffaa ka karaa irraallee jira. Dhaabbataan illee yoo barbaadame fakkeenyaaf dhaabbata ta'uun yoo dhaabbataaf barbaade tiraansfoormarii kiilowaatii haga barbaade san nu gaafatee hojjechuu dhiyeessuu danda'a. Koostii xiqqaadhaan jechuudha. Amma kun mana keessatti naannoo 10,000ti. Naannoon jiraan magaalaa Dodoodhaa fakkeenyaaf ifaan hin jira. Ifaa gosa lama jira. Haarawaa fi moofa jira. Inni kuni yoo fedhe nafsi mayyuu ampuulii ibsuu hin danda'u. Kalaqni tokko kan kalaqamu haalaan rakkina naannoo sanii irratti xiyyeeffatamee maal hawaasni maaliif akka cinqamaaru irratti xiyyeeffannoo gadi fageenyaan godhamee jechuudha. Rakkinni 10,000 tilmaamamee gara 10 deebi'eetu tokkotti deebi'a. Nu kanarraa ka'uudhaan tiraansfoormariin kun rakkoo mana keessaa namni fakkeenyaaf haala qilleensaa waa hundaanuu wal qabatee gara giriin leegaasiitti deemuu jira. Humna ifaatiin jechuudha.
ibin konkolaataan jechuudha gara elektirikiitti. Still konkolaataan gaafa elektirikii barbaade buufanni isteeshinii elektirikii baay'achuu qaba. Kana gaafa maal barbaachisa tiraansfoormarii barbaachisa. Mana keessa yoo fudhanne fakkeenyaaf namni ifa tokko hawaasa qoxaarii manarraa qaba. Humna waan tokkotti wannaan qaba. Kanaaf wanti nu qabannee dhufne gabaabumatti kilowaattii sun taane vooltii 210 irraa gara 210 hedduu isaanii maabiraatiin fararra jiru. Kiiloo 220 kun kilowaattii hagamii produce godhuu danda'a. Humna hagamii humna isaa inni vooltiidhaan kan maddisiisu kun. Vooltii kenna. Vooltii maal godhaa kun jechuudha. Vooltii 10. Vooltii jenneetu godha jiru. Vooltii 10 kana jechuudha. Sararoonni fakkeenya magaalaa keenya keessa jiru vooltii 10 fararri ifaa. Yoo maatimeetiriidhaan lakkaa'amu jechuudha. Kun vooltii 10 kana gara vooltii 220tti guddisa. Eelee buddeenaa humna giriijii maashinoota garaagaraa mana keessa qaban. Inni kun humni ibsaa yoo gadi bu'u paawur sappilaayizaa kana ibsatti takkaanee hojii eelee buddeenaa akka barbaade kan. Lammaffaa wanti asirraa isin hambise jechuudha. Humna lama baasuu danda'a wantichi kun. Asirratti wanti irraa hambisne yoo jiraate jechuudha. Kun sadarkaa lama asirratti Auti satu kau ini ini kan welding machine ida. Welding machine ini wanto kau fayyada. Elektrik sibiro tergara-gara bayar dulu. Kuna mamal dapat theo jenne pipe tubo lastiko terkaminu je cura. Namni kararat jasa gara-gara bisham gara-gara apa tu cura. Jenne ter makan tokican tubo bishani le ka elektrik le bayar dulu dagun. Welding machine asin bayada asin ilkali label dan ise takka tubon pipe on oleh garam goda martinu warna mata esa kaba fati mata esa kaba asin gara aga kan itu dapat sabri kan asum asuman gar welding itu dapat itu karena proyek lama tu bakal toko debi ni ya masih pasal karena dah kau populasi altro kobana mes kun immoo kolleejjii Kofaleeti. Kolleejjiin Kofalellee waan xixiqqaadhaa garuu waan guddaa ta'uu mala walumaan daawwannaa of barsiisanii maal akka hojjetaa jiran nu ibsu jechuudha. Ani maqaan koo Fayyisoo Teessoo jedhama. Kan dhaladhe aanaa Kofaleeti. Kalaqni koo ammoo isni kun ammoo maashina juusiin bilendarii jedhama. Bilendariin kun jechuudha inni kan duraa irraa wanti adda isa godhu elektirika. Elektirika kana DCtti fayyadameetiin chaarjiidhaan hanga guyyaa 4 tajaajiluu danda'a jechuudha. Yeroo kaan ammoo yoo maabiraatii bira hin jirre ammoo gara soolaariitti jijjiirree fakkeenyaaf baadiyyaatti fakkeenyaaf amma barattoonni yeroo hin jiranii fakkeenyaaf bakka garaagaraatti fayyadamuu danda'a namni kamuu jechuudha. Waan salphaadha waan ta'eef waan nama hin cinqine amma chaarjiidhaan yoo chaarjisne jechuudha fakkeenyaaf amma display qaba. Display baatirii waan jedhamu jira. Inni kun ammoo suubanneeti asiin bakka chaarjii qabaachuu isaa laalleetiin itti fayyadamna. Yoo chaarjii xumurate ammoo yoo maabiraatii bira hin jirre finneetiin soolaaraan finneetiin itti chaarjisna jechuudha. Soolaaraan asitti hin chaarjisna asiin chaarjisuu isaa nu mul'isa jechuudha. Boordii qaba. Boordii kaarentiin kun ammoo dhufee akka isa kana miidhuu hin dandeenye koontirool godhu keessaa qaba. Silkis chaarjisuu hin danda'a inni kun jechuudha. Danda'ee silkiillee chaarjisuu danda'a. Fakkeenyaaf amma inni kun yoo chaarjii qabaate of keessaa guyyaa 3-4 kana keessatti bakka barbaade fideetiin hin beeka waan ta'eef amma inni naa turu tajaajilamuu danda'an jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma chaarjii waan qabuuf nu bulleessaara jechuudha. Kan laalaa jirtan kolleejjii Wandooti. Hin mul'ata waan ta'eef. Maqaan koo Abdurrahmaan Hussein Badhaasoo jedhama. Leenjisaa Barataa kolleejjii Wandooti. Muummee wuudi teekinooloojiiti. Amma teekinooloojiin tuni akkanatti teessoo taati. Teessoodha jalqaba yaadni ka'e teessoo takkatti qofaan maaf ta'etti wanni kun akkanatti ka jedhu singilii qofa taatee maaf ta'etti waan biraa qofa
indaladdu waan jedhurraa yaanni dhufeeti amma waan sadii nu daladdi jechuudha value add irratti godhee jechuudha ofii kan gootee hojjedhe akkanatti amma teessoodha irra ta'anii lammaffaa irratti wanni inni fayyadu fuksiidhaaf uffata tokkosuudhaaf nu fayyada jechuudha asirratti uffata irratti tokkosna kaawwiyyaadhaaf jechuudha erga uffata keenya tokkosnee yookaan kaawwiyyaa goone booda in deebisna duubatti deebisnee maashina keenya yookaan ayiran ka ittiin tokkosaa turre as keessa godhannee uffata tokko tokko illee dachaasnee as keessa kaa'uu dandeenya gastooriititti walitti deebisnee teessoo ta'a jechuudha. Erga waan san xumuree booda abbichi hojii kana hojjetu asirra taa'ee ijjisira qarrisaa waan garaagaraa hojjetu danda'a asumarratti jechuudha. Iddoo nu qusataa akkuma argitan dura yoo akkana ka'u iddoo fudhatuu danda'a yoo deebi'u ammoo iddoo nu qusataa baasiillee nu qusata baasii salphaadha ka hojjetame ta'uu isaati. Inni kunis chair with table dha multi purpose innis akkana yoo ilaalan boksima wayii fakkaata yookaan ammoo kaaznaa wayii fakkaata waa baay'ee faankishinii baay'ee kenna jechuudha. As yoo ba'u teessoo qaba asi kun teessoo taate jechuudha. Asi ammallee kaati as keessa waan garaagaraa kaa'achuu dandeenya teessoo makata. Deebisnaa kunillee asiin achiin baya. Asiinis ol kaasnee meeshaalee waan tokko tokko waan akka kosmootiksii waan garaagaraa keessa godhuun hin danda'ama. Ergasii kana achi dheereffannee teebilii godhannee kan ammoo garan siffannee irra teennee asii PC yookaan laaptooppii as kaa'annee irra dalaguu dandeenya. Asiin masaabaan qaba. Akkanatti amma iddoo fixa jechuudha. Akkana bakka bal'aa barbaada. Yeroo hojjannee kaanu walitti dachaasnee kaayannee bira deemuu dandeenya jechuudha. Walitti dachaasnee akka duraa sanitti. Kana fakkaata. Kan dhuftanii maqaan koo Taarikuu Gishoo jedhama kolleejjii Dhaabbarraayi. Kanaaf piroojeektiin kun akkuma argitan adjustable examination teebiliidha. Wanti kun faayidaan isaa maalidhaa fi manoota yaalaa keessatti akka biyya keenyatti manoonni yaalaa babal'aan baay'eetu jira. Achi keessatti nama yaalamu san qofaa fi haalli mijoon kan jiru garuu immoo nama isa yaalu saniif immoo haalli mijoon hin jiru jechaadha. Kanaaf inni kun maalidhaa teebiliis ta'a jechaadha. Teessoodha irra taa'ama yoo barbaadan immoo diriirfameetoo maal ta'a irra ciifamaa jechaadha. Kun kan inni mijatuuf nama yaala san yookaan nama dhibamaa san yaalu qofaaf ka tajaajiludha jechaadha wanti kun. Guyyaa ol deebi'aa hin deebi'aa ol dachaa akkana ol dachaa keessatti teessoo ta'aa jechaadha kan ol dacha'ee haala kanaan teessoo ta'aa jechaadha irra taa'ama guyyaa. Garuu immoo galgala egaa namoonni gaafatan maaliin bahaniin booda namni dhibamaa yaalu sun gaddeeffatee irra ciisaa jechaadha. Haala sanii rakkoolee naannoo keenya keessatti argamu namni yaala dhaqee ofii dhibamee miidhamee galaa jira jechaadha. Saniif isarra hundaa'eetoo piroojeektii kana hojjechuu danda'ee jechaadha. Nama yaaluu dhagu. rakkoolee hawaasaa guyyaa guyyaan mul'atan irratti xiyyeeffachuudhaan furmaata biyya keessaa uumuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanis ibsanii jiru. Dargaggoonni kunniin hojii isaanii keessatti meeshaalee biyya keessaa fayyadamuun baasii hir'isuu fi carraa hojii uumuu irrattis xiyyeeffataniiru. Kun ammoo Afrikaa keessatti industirii of danda'e ijaaruu keessatti gahee guddaa akka taphatu ilaalamaa jira. Biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaatti Daayirektarri misooma leenjifamtoota Obbo Teessoo Abdoo akka ibsanitti
sagantaan akkanaa mootummaa keessatti dargaggoota ogummaa kalaqaa fi teekinooloojiidhaan sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti dorgoman horachuu fi qophaa'eedha. Kaayyoon ol dorgommii amma gaggeeffamaa jiru akka naannoo keenyaatti kilaasteroota 22 keessatti guyyaa kaleessaa baname. Adda guyyaa lammaffaa isaa qabeera. Kaayyoon ol dorgommii kana waggaadhaan ol dorgommii ogummaa, ol dorgommii yaada daldalaa, ol dorgommii qorannoo fi ol dorgommii teekinooloojii ni adeemsisa. Waggaa lamaan immoo ol dorgommii sadarkaa biyyaatti gaggeeffamuuf ijoollee qopheessuuf fayyada. Ammaa immoo namoota ogummaa garaagaraatiin teekinooloojiidhaan yaada daldalaatiin qorannootiin dandeettii qaban baasuuf akka waltajjiitti tokkotti fayyadama. Gama biraatiin immoo namoota kana immoo kolleejjiirraa jalqabne waldaalee maataa keessaa, leenjifamtoota keessaa, leenjisaa keessaa, namoota dhuunfaa keessaa waan ta'uuf kalaqa jajjabeessuu, teekinooloojii jajjabeessuu, hubannoo ogummaa cimsuu kaayyeffatee hojii hojjetamu waan ta'uuf bara kana immoo akkuma argitan torbee ogummaa jennee ijoolleen barattoonni kutaa 9 kaastee hanga 12 haaskuul irraa dhuftee akka kolleejjota leenjiif ogummaa aanaalee isaanii keessa jiru, godina isaanii keessa jiru akka daawwattu ammoo dammoo ilaalchi ogummaaf lammiileen keenya qaban akka cimu. Ogummaa yoo jiraate carraa hojii hambisuun hin danda'ama. Rakkoo hojii dhabdummaa hir'isuun hin danda'ama. Rakkoo hojii dhabdummaa hambisuu qofaa miti kalaqa jajjabeessuun carraa hojii immoo itti fufiinsa qabu yookiin disantii akka jennuun uumuuf hiikaa guddaa qaba waan ta'eef dargaggeessi keenya kolleejjota naannoo isaanii jirutti siqee leenjii gaggabaabaa jalqabee hanga gulantaadhaan leenjii kennamutti fudhatee carraa hojii isaa rakkoo hojii dhabdummaa isaa akka hiikatuu fi ofis qarqaaree hawaasa isaa akka gargaaruuf waltajjii uumameedha. Waltajjiin kun namoota dorgommii keessatti gahee olaanaa galmeessisanii fi deeggarsi mootummaa akka godhamuufis ibsamee jira. Keessattuu beekumsi biyya keessaa iddoon itti kunuunfamu kolleejjii keessatti lammiileen keenya barattoonni keenya immoo taalentii garaagaraa qabu. Taalentii kana akkuma amma daawwannaa keessatti ilaaltanii rakkoo irraa ka'ee namni teekinooloojii kalaqaa. Fakkeenyaaf amma rakkoo addunyaa mudateen rakkoon ibsaa boba'aa jiru. Rakkoo boba'aatiif konkolaattonni elektiriikaa akka oomishamu kan yaaduu qabu kolleejjota keenyaa jechuudha. Mana keessatti qoraaniin fayyadamte haadholiin bakki isaa miti elektiriikaadhaan waan haadholiin keenya itti fayyadaman oomishaa jedhee yaadutu irra jiraata dargaggeessi keenya. Qotee bulaan keenya oomisha karaa duubatti hafootiin oomisha. Maaliif oomisha isaa karaa ammayyaa karaa teekinooloojiitiin hin oomishne jedhee kan argitan kan garbuu oomishu kan boqqolloo falaffalu kan immoo humna dheeraa guyyaa baay'ee nama baay'ee barbaadu nama muraasa yeroo gabaabaa keessatti hiikuuf fayyada waan ta'eef rakkoolee hawaasa keenyaa hiikuuf kolleejjonni keenya leenjifamtoonni kolleejjii keenya keessa jiran dandeettii isaaniis baasuu rakkoo hawaasaas hiiku waan ta'eef kanaan itti deemutu irra jiraata. Rakkoon hawaasa keenyaa ammallee hedduutu jira. Rakkoo hawaasa keenyaa hedduu kana furuuf teekinooloojii yaadni kalaqaa kanaaf fayyadu kolleejjii keenya keessatti uumamuu qaba. Namoota uumaniif immoo jajjabeessituun waraqaa ragaa irraa jalqabee jajjabeessituun garaagaraa kennamuu qaba jechuudha. Amma bara dheengaddaa sadarkaa naannoo keenyaatti taabileetii qarshii 50,000 binneeti kan badhaase. Sadarkaa federaalaatti miiliyoona walakkaadha. Tokkoffaa kan bahe badhaasa. Sadarkaa lammaffaa kan bahe 400,000. Sadarkaa sadaffaa kan 300,000. Kun hojii isaanii akka hojjetan isaan gargaara. Kanaaf nama kalaqa qabu jajjabeessaa, nama teekinooloojii qabu jajjabeessaa, achumaan immoo ogummaa hubannoo hawaasaa cimsaa namoonni gara ogummaatti dhufanii namni hundi
abbaa ogummaa tokkoo fi ogummaa tokko ol ta'utu irra jiraata malee rakkoo isaas rakkoo hawaasaas nama furu malee nama rakkoo qofa haasa'u ta'uu irra jiraatu waan jedhu waan qabnuuf jechuudha. Gabaabumatti keessaa hojiin kalaqaa kun qixa barbaadamuun galma yaadame akka jiruudhaaf qaamni garaagaraa qooda akkamii bahuu isinis akka qaama kana hoogganutti maal jettu gamaali qabu? Tokkoffaa barattoonni keenya manneen barnootaa irraa jalqabanii dhufanii kolleejjii naannoo isaanii jiranitti ogummaa tokko ogummaa lama ogummaa sadii abbaa ogummaa lama sadii ta'uu qabu jechuudha inni jalqaba. Kan ammoo akka godhan barsiisonni keenya gahee isaanii bahuu qabu jechuudha. Ijoollee kanatti abdii horuu ijoolleen kun dhufanii abbaa ogummaa akka ta'an gochuun hin barbaachisa. Barsiisonni mataa isaanii ogummaa barsiisummaa qabu ogummaa barsiisummaa dabalataan ogummaa IT isaan barbaachisa. Ogummaa biroo isaan barbaachisa. Ogummaa biroo sagantaalee kolleejjii keessa jiran ekstenshiiniin ta'uu danda'a, wiikindiin ta'uu danda'a, reegulaariin ta'uu danda'a, short term treeningii yookiin leenjii yeroo gabaabaatiin ta'uu danda'a fudhachuutu isaan irra jiraata jechuudha. Hawaasni immoo keessattuu industirii naannoo kana jiru hoteelli, industiroonni, warshaan garaagaraa humna namaa sadarkaa barbaadan wajjin asitti leenjisanii asii fudhatanii hojii isaaniitiif oolchuu qabu jechuudha. Hoggansi naannoo kana jiru immoo gabaa indastiriin keenya barbaadu walitti fiduudhaan humna namaa asitti leenjisuudhaan akka industiroonni keenyallee fayyadaman akka immoo carraa hojii karaa kanaan hiikkatus waliin qindoominaan hojii hojjetamutu barbaachisaa argaa jedhuun qaba jechuudha. Meetarii riyaakshinii daawwii ammaa kanarra haala qabatan amma akka magaalaa Shaashamanneetti kan akka godina Arsiitti fakkistee dorgomtoota yaadan kanarra waan daawwattan irraa maal isinitti dhagahame yookiin immoo waan dorgomtoonni qabatanii kan akkamitti ilaalla? Baay'ee gaariidha. Kaleessa amma Adaamaa oollee waan Adaamaa jiru ol dorgommii ogummaa banne galee teekinooloojiin achitti hin jalqabne ture hadha jalqaba waan ta'eef keessan dhufnee yoo laallu teekinooloojiyoota jajjaboodha kan argaa jirru. Fakkeenyaaf amma kan gamatti argine kan boqqolloo falaffalu kan konkolaataa argine qonnatanii waan gurguddaa yaadaaru ijoolleen keenya jechuudha. Kanaaf yoo akka kilaastariitti bifa kanaan deeman akka Oromiyaatti nuti kilaastarii 22 qabna. Wanta akka Shaashamannee jiru kun kilaastarii hundarraa gaafa walitti dhufe akka biyyaatti humna guddaa akka qabnu humna namatti agarsiisutu jira. Akkuma argitan immoo teekinooloojii baay'ee xixiqqaa miti kan as jiran jechuudha. Teekinooloojii baay'ee gurguddatu jiru. Teekinooloojiin gurguddaan kun dorgomee gaafa mo'atu baay'ifamee immoo tajaajilaaf oolutu irra jiraata jechuudha. Tajaajila hawaasaatiif oolutu irra jiraata. Akka immoo kun tajaajilaaf oolu qaamni waan kana deeggarus hundi tokko ta'ee warra yaada kana qaban akka dhugoom sirriitti cimsutu isaan irra jiraata waan jedhuun qaba. Wanni arginetti garuu baay'ee gammannee irraa Galatooma. fayyaa ta'a. Diiniin kolleejjii Pooliteknikii magaalaa Shaashamannee obbo Abdurrahmaan Garee gama isaaniitiin kolleejjiileen kilaastera Shaashamannee dargaggoota ogummaan gahoomsuu hojii of danda'an uumuu fi kalaqa isaanii gara hojii qabatamatti jijjiiruudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanis ibsanii jiru. Ittaansee maqaan koo Abdurrahmaan Gareen jedhama. Diinii kolleejjii Pooliteknikii Shaashamanneeti. Har'a akkuma beekamu guyyaan irraa kun akka biyyatti biiroon carraa hojii ogummaa Oromiyaa waggaa waggaadhaan dorgommii ogummaa kalaqa teekinooloojii yaaddama daldalaa qorannoo gochaa irratti dorgommii gaggeessaa jechuudha. Kanaaf dorgommii kana immoo akka sadarkaa naannootti bara kana magaalaa Salaa gaggeeffama. Nus akka kolleejjii keenyatti kolleejjii kilaasteraa waan ta'eef kolleejjii kilaasteraa Pooliteknikii Shaashamannee almost kolleejjii 8 nu jala jira. Akka kolleejjii 8 kanatti akka kilaasteraa Pooliteknikii Shaashamanneetti har'a guyyaa 26 irraa kaleerraa jalqabnee guyyaa 26 irraa hanga guyyaa 30 akka turu torbee ol dorgommii dhabeessummaa, torbee ol dorgommii ogummaa, torbee ol dorgommii kalaqaa, teekinooloojii, yaaddama daldalaa fi qorannoo gochaa eerba 26 hanga 30 keessatti gaggeessina jechuudha. Kalee akkuma beekamu ogummaa 17dhaan dorgommii gaggeessinee almost xumurree jirra. Kolleejjii 8 keessatti asumatti kolleejjii keenya keessatti ogummaa 17 dorgommii gaggeessinee xumurreerra. Har'a immoo guyyaa har'aa irraa hanga 30 akka turu jechuudha. Almost guyyaa 27 irraa hanga 30 akka turu
agarsiisa teekinooloojii kalaqa kolleejonni hundinuu maal qaban miira ogummaa isaanii ol dorgommii ta'uu akka ta'uudhaa fi kolleejiin tokko kolleejii biraaniif miira dorgummaa isaanii akka cimsatan lammaffaa immoo maal kolleejii tokko keessatti teekinooloojii kamtu hojjetama maaltu hojjetama kalanni hojjetamu maalidha rakkoo hawaasaa furuu danda'a bu'aa qabeessummaan kolleejii kanaaf fidu maalidha jedhamee yaadamee akkanatti teekinooloojii hojjetamee fi argitan kanaan almost kolleejonni hundinuu asitti agarsiisa akka baazaarii goone akka teekinooloojii goone booda immoo tokkoon isaanii teekinooloojii kana immoo kamtu bu'aa qabeessummaa qaba kamtu teekinooloojii gaariidha kamtu immoo rakkoo hawaasaa fura danda'u jedhamuun ulaagaalee mataa isaa waan qabuuf ulaagaalee kanaan keessaa calallee gara naannootti geessina jechuudha. Amma akka kilaasirratti agarsiisaaf teekinooloojii godhu jennu kana immoo burratti immoo almost teekinooloojiiwwan jiran kunniin ulaagaalee mataa isaaniitiin qulqulleeffamanii kazaa calalamaniitiin eega xumuranii booda immoo gara sallatti caamsaa 13 hanga 15tti qabannee deemnaadha kana fakkaata jechuun barbaada. Ergaa dargaggootaaf qabdu jiraata jecha. Ani ergaan dargaggootaaaf qabu maalidha? Chaansiin kun yookaan dorgommiin kun fulee yookaan fulee nu ta'a jechuudha. Tokko daawwitee keenya jechuudha. Of ilaallaa kolleejonni maal qabanii miira dorgommaa akkamii qabna teekinooloojii maal qabna hawaasa keenyaaf immoo fuulduratti rakkoo maali furuu dandeenyaadha. Amma akka duratti agartan diijitaal teekinooloojiin sun soofteera hojjetan sun soofteera akka biyyaatti hin jirre. Kolleejiin keenya ofirrumaa kaanee teekinooloojii iskuul maneejimenti sistemii kana hojjenneef baratama keenya barataan biraan immoo leenjiyaan biraa bara dhufu onnatee ogummaa akka baratuu danda'u ogummaa akka leenji'uu danda'u nuuf immoo galtee guddaa waan nu ta'eef miirri dorgommii kun waa'ee galtee guddaa nu ta'a akka kolleejii keenyaattis akka kilaasarrattis akka biyyaatti immoo gumaacha guddaa waan biyya kanaaf uumuuf kanaaf dargaggoonni dhuftanii ogummaa barachuu ogummaa leenji'uu bakki hundi leenjii nama hundaaf jedhu kana xiqqaatatilis namni tokkochi ogummaa lama qabaate agarsiisa akka agartan kana immoo itti bareedee mul'atu kana biyya keenya utumnee dinagdee fi siyaasa keenya cimsinee itti fuulduraaf fuuldura keenya fakkeenyummaa badhaadhinaa waan ta'eef ogummaa noo badhaadhi malee eessas gahuu waan hin dandeenyeef kanaaf hiyyummaa daaraan balleessuudhaaf hojii daaraan balleessuudhaaf ogummaa qabaachuun dirqamaa dargaggoonni keenya dhufanii ogummaa akka baratan dhaamsa kooti. Kunis qabatamaan kan dhugoomaa jiru ta'us akeekanii jiru. Sagantichi dorgommii ogummaalee 17 keessatti xiyyeeffachuudhaan kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u agarsiisni baazaarii hojii intarpiraayizii fi egzibishinii kalaqa teekinooloojii mootummaa hedduun kalaqa teekinooloojii jajjaboon agarsiifamanii jiru. Afrikaa keessatti hojii uumuu hiyyummaa hir'isuu fi humna diinagdee cimsuuf furmaanni waaraan kalaqa keessaa akka maddu ibsamaas jira. Afrikaa Pirees gama isaaniitiin hojii fi hamilee dargaggoota kanaa irraa hawaasni Afrikaa abdii guddaa qabaachuu akka qabu hubatee jira. Waggoottan 10 itti aanan keessatti Afrikaan teekinooloojiiwwan hedduu ofii ishee keessatti oomishuun gabaa addunyaatiif gumaacha olaanaa gochuu akka dandeessuu fi abdii egeree ardii tanaas kan uumu ta'uu isaas kaahanii jiru. Har'a Shaashimannee keessatti wanti waggaadhaan agarsiifamaa jiru waan ajab nama jechisiisudha. Inni kun mootummaa Afrikaa gara of danda'uutti ceesisuuf jedhu keessaa isa tokkodha. Dargaggoonni Afrikaa hojii barbaaduu qofa osoo hin taane hojii uumaa jiru. Teekinooloojii bituu qofa osoo hin taane teekinooloojiis kalaqaa jiru. Gaaffiin har'a jiru tokko qofadha. Dhaabbileen Afrikaa humna dargaggoota isaanii kana deeggaruu fi qophaa'anii jiru moo hin jiranidha. Yoo deeggarsi barbaachisaan taasifame dhaloonni har'a Afrikaa keessatti mul'achaa jiru mootummaa isaanii qofa osoo hin taane addunyaa guutuu irrattis dhiibbaa geessisuu danda'a. Kun Afrikaa Pirees irraa gabaasa addaa kalaqa teekinooloojii fi misooma Afrikaa irratti isiniif qophaa'edha. Waan nu duukaa turtaniif guddoo galatooma. Meenati ho'i bulloonati ho'i ciisa cinaacha waloo isanii waanumaan ollee bultiini manollee maali cubbuun ka wal soorfatanii maali bareedna kanaa laalchasi daawwatanii walla ulfoo ulfinaa sanyii ka dhaabbatanii arsee arsoomni qarsaa arsee sanduuqa obsaa harkana fuudhii bulloo loo hedduufaa shollisa maali bareedna kanaa laalchasi daawwatanii walla ulfoo ulfinaa sanyii ka dhaabbatanii arsee arsoomni qarsaa arsee sanduuqa obsaa harkana fuudhii bulloo loo hedduufaa shollisa. Natti siiki abana kabeessi
sanna tutela Nasi malika miraji bisisu Nasi malika miraji bisisu Nasi malika miraji bisisu Akkam godhu attana goota dhibee yakkisaa seeqadhume fuulli tantee dhibamaa fayyisa akkam godhu attana goota dhibee yakkisaa seeqadhume fuulli tantee dhibamaa fayyisa tigaaroo beelaan gannoo dheechisanii gata basaasaa baaleen bobbaafatanii maaloo malaata maal si gaggaafatanii beeyta maqaa koosiin na moggaafatanii soofu marbuunaa baara wallaa dadalaa soofu marbuunaa baara wallaa dadala obsana dorgee booya garaan jaalala obsana dorgee booya garaan jaalala meenatti ho'i bulloonatti ho'i ciisa cinaacha waloo isanii waanuma dhollee bultiini manollee maali cubbuun ka wal solfatanii tigaaroo beelaan gannoo dheechisanii gata basaasaa baaleen bobbaafatanii maaloo malaata maal si gaggaafatanii beeyta maqaa koosiin na moggaafatanii soofu marbuunaa baara wallaa dadala soofu marbuunaa baara wallaa dadala obsana dorgee booya garaan jaalala obsana dorgee booya garaan jaalala